Dako. Hai. Apa tuh? Hai, apa tuh kamu? Malik, mana rabar? Abu nandara rami katakan zero. Manta ona di stage. Wah itu wajib bas parse jalan rumah. Iya. Si dia mau cerita sa. Abu jalan rumah kayak pada jalan rumah phone dari iskasa. Yo kami di situ mesifkan. Jangan link apa sih ke cajiran. Ai du bana me kain ni. Abu dapat hingar taka. Ela bisa jelas basin kan kos gorak anji hingar tanji. Hingar taka gapas wal gerra. Hai. Kasa mau bolu kake. Hai. Abu akan cari madalaran tuh gimana? Ana tuh sih safimu. Hah? Ana tuh sih kita anjir. Isi. Wah iya deh ini goda ngarep bisa. Abu kun enggak Abu. Abu wana TV buka kan. Fira kami ibu. Abu berdiri tanah di beri. Yon. Abu Boleh sakit deh. Abu kesalahan. Aku minta berapa tuh Pak? Hampir wani jalan. Jalan. Dapat ke situ deh. Itu ya. Aku minta berapa itu? Oh, sana apa nabar? Pacar. Bu. Harap aku minta aku harap ini aku. Ya. Mana kan? England. Sir. Lanjut. Tole lecho. Mala di temure. Ya aku sana rekam. Mana tahu re? Jalan lah situ. Boleh jadi tuh gimana? Tempat kerja dulu. Murate? Nara dia mungkin. Gadisi bosa. Gadisi subhana. Gadisi subhana ni mau malah keluar kita. Gadisi jadi. Gadisi. Bon borsa padesa. Abu wain borsa sinji intalam banabar. Kurang sih video film. Mal apa ya dana? Mesha sih berbeda tuh di sini. Abu an pada Aishin pada. Industri kaya ji. Amma sumat ini lagi. Saya dem tak? Mana kan berbeda. Gati berja. Kaya. Dah tebe. Asuman nih. Oh ada. Mal kawaya Abu akan mati sih itu kawan desa. Ai. Mal aku dah borsa sih. Ani cium pada kurban borsa begitu baik. Dama. Sudah kita angkat. Ada kami tinta lagi nih rubber sapu tinta tuh. Kamera. Isamit. Udah, embe akunya. Isamit. Udah nih. Toko tuje. Boleh bisa. Ini sekali. Ani mau. Siste, isestanan, namtak. Tinta lagi nih rakis tudaran, tiga harga tukun ke. Saya duga sinjat, tole. Biar sinjat cisa. Awo tole, tade. Tole. Ya Rabbi, kabur sada anggan ada mereka intel abang kaman nama ya Rabbi ki. Ya bon marak kadang ai. Ada kini kena tulis intel mata kap mosa. Malta. Usbo, dama. Bala nagkatiste na rakot tasa. Bala mali. Awo abisya nagkatiste na radiyam tasa. Boleh syukur. Awo nagkatiste ang mabira tayo sa hay. Awo tayong gira. Malta din natin. Awo wani nintayin gira. Malta. Awo intanti ber budil chana fidya hati tunne chakay na radiyam. Na ambil tu na wantot. Kana beita dafte dem tayo. Ano boleh sakit ini? Awo Abshir. mal ko chuban.
Maalaan waan hin godhu sitti nagade natti himi atummaan natti himi yeroo inni dhufee si argu natti himi waan hin godhu natu beeka. Abus arbaa wajjin lolta. Hai, abun nidi serran tanarran. Kurtataniif nama kurtataniitti himtuuti. Usbo, an sirra dhagahuun fedhu an gurgurbaan baay'ee natti baqe. Itti taphanna kaa. Abus. Itti si taphadhaa. Abun Abshir siin jedhee. laalla gaasa. Bo, kenapa gurbaan? Isa kenapa? Abo, tolak. Bo, simpan apa? Abo, tolak. Bo, abo gurbaan kana yang rewe ini naca pakai rupiah asitti. Abo darbe gurbaan. Isa kenapa? Dukkeen rakasan jenne bo. Kana Kok? kana kophaa kiyya dhukkee nyaachisu. Eenyu na dukkee nyaachistu? Sini, lameen keessanuu jiraachuu barbaaddu taanaan isa dhugaa isin hin jedhu. Jiraachuu barbaaddu taanaan gaafa isin daandii kana darbu nam takka ol jettee na ilaaluu hin qabdu. Sittaan himan achiin booda beekaanu afaan kee qabattee teessa. Abuu akkatti dararamnee jiraan naan. Hai. Aha, dos te agarran tan sini sukam. Arranis, abus, Si wayya. abus. Si wayya sirraa kutaa. Botola, mal bagat desa. Mal bagat. Maalila wallaalaa re. Federaalaa miti. Federal na mole bo, gurbaa sani, gurbaa guddaa sani bar. Akottu bo. Sagir jettee akkasitti mul'isa. Sagar bagat diti. Makan lu. Federal. Akati. Abdi namichi. Coba. Dhimma kee ani sigatee deem. Sigatee deemeen. Maal deemta? Abdi. Deemuu koote. Abdi. Tugasaati moo? Gurbaa? Lammaffaa sittiin qoosa akkasii. Abdii dhiifama. Kai. Abdi. Wayyoo. Maaloo kai abdi. Sittiin qoosu kai. Moosaa akkasii sittiin qoosu kanaan booda. Kai. Gabaadha. Maal taate abbo? Kookeetti naaf ittaare. Kookeetti. Ammaree fatee boo.
rakkat dhiifama jennaan jee. Marratti kufnee Haa? dhiifama gaafa. Hunduna. Dhufan. Kaleessa maatii. Dhiifama. Maaltu uumame? Ani duraanuu isadha. Isa. Tole rakkoo qabu ta'e. Maaltu rakkoo qabu? Kai. Kaadha. Kunoo as jira. Kaanure? Kaadha. Kai. Maal taateen? Dhiifama nu godha dhiifama maaf barbaanne har'a dhiifamaaf simbira dhufne. Rakkoon qabu. Guddaa. Mucaa guddaa. Abjuudhaan akkaatti nu dhufee rakkachaa jirre hirriba malee bulaa jirre. Bara obboleessa koodha. Haboo nurraa dhoowwata. Arabbii wajjin nurraa dhoowwe akkaan ta'e. Maal isin godhe? Abjuudhaan rakkachuu jirra mana bakka isa na dhufe akkaatti kana na hudhee na rakkisuu jira. Isaallee akkas. Ati bari osoo daandii irratti na qabdee waan hin taane naan jechuu baatte. Osoo daandii irra teessee araada garaagaraa keessa galuu baatte inni sitti dhufu ture miti. Amma ati falli ati qabdu daandii irraa fagaattee hoo barnoota ta'e gara barnoota keetii yoo hojii ta'e gara hojii kan keetiitti obbo baate namaanis jaallatamuu dandeessa. Anis gaafa akkas taate maaf asi jibbisi jaallachuu hin danda'amu. Dhiifama qabu. Rakkoo qabu. Ati hojiitti seenii malee rakkoo. Taate.